Hello kabajamtoota hordoftoota yuutuubii kanaa, nagaan koo bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa. Har'a sirna yookiin kutaalee boba'aa naafxaa kan wajjiniin barannu ta'a. Akkuma beekamu yeroo darbe keessa sirna boba'aa beenzilaa waliin ilaallee turre. Haa ta'u malee har'a immoo diizel fuel systemiin yookiis immoo kutaaleen boba'aa naafxaa maal of keessatti qabataa? Maal akkamitti akka hojjetuu fi maaltu akka tabalaasha'uu danda'uu fi akkamitti akka sirreessuu dandeenyu kan wajjiniin barannu waan ta'eef, barumsa kanarratti manjaa fiqaadii yookiis immoo eeyyama konkolaachisummaa fudhachaa warri jirtanii fi fudhachuuf warri qophooftan, akkasuma barattoonni garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa irraa makaanikaal injiinaringii barachaa kan jirtan, awutoomotiivii illee kolleejjii garaagaraa irratti hordofaa kan jirtan na duukaa bu'aa barumsa gaarii irraa argattu jedhee tan amana. Egaan intiroodakshinii kana gubbaatti akkuma argaa jirtan siistamoota yookiin kompoonentoota garaagaraati asirratti kan argaa jirtan, kan akka filtarii, sarara boba'aa, taankarii fi akkasuma paampii guddichaa fi nooziliidha kan isin asirratti argaa jirtanii. Kutaaleen kun egaa kutaalee muraasa sirna boba'aa naafxaa keessatti tajaajilanii fi kan nuti fudhannee har'a wajjiniin ilaallu waan ta'eef haalaan na hordofaan jedha. Sirna boba'aa naafxaa yookiin diizel fuel system. Kutaaleen kun konkolaataa naafxaan hojjetan irratti boba'aa motoraaf dhiyeessuu fi kan tajaajilanidha. Kutaan boba'aa naafxaa yookiis immoo diizel fuel system kan jennu kuni hojiin isaanii injiinii keessatti bakka tokko boba'aa fuudhanii injiinii akka inni qaqqabu hojii hojjetanidha jechuudha. Kutaan egaa akkuma beekamu kutaalee garaagaraatu jira. Injiiniin kophaasaa humna maddisiisuu waan hin dandeenyee fi humni kun wal gargaartee qaamota garaagaraatiin kan inni uumamu waan ta'eef fuel systemiin kun egaa hojiin inni hojjetu boba'aan taankarii irraa yookiis immoo bakka kuufamaa irraa fuudhamee injiinii sana akka seenu qaama godhudha jechuudha. Kanaaf kun diizel sistemii injiiniidha yookiin motora naafxaatiin kan hojjetudha. Egaan mee asirratti gabaabsinee sistema kana eessaa ka'ee hamma eessaatti akka inni deemu wal wajjiniin kan ilaallu hin ta'a. Mee asirraa taankariin ni jira. Qaamolee kana asuma irratti hubachaa deemuun barbaachisaadha. Taankariin kun hojiin inni hojjetu boba'aa of keessatti qabata jechuudha. Yeroo barbaachiseef boba'aa ga'aa ta'e tokko of keessatti qabata. Boba'aan as keessatti jechuudha kan inni kuufamu. Boba'aan as keessatti kuufame kuni sarara kanaan ni bahee dhufee kallattii kanaan bahee dhufee bakka kanatti wanti hidhamu jira. Fiid paampii yookiin immoo paampii xiqqaa jennaani bakka kana kan jiru kun. Paampiin xiqqaan kun maal godhaa? Humna yookiin pireeyarii boba'aa kana taankarii kana keessaa harkisee gara filtarii keessa darbee asiin kallattii kanaan dhufee filtarii keessa darbuudhaanii filtariin as ni jiru. Filtaroonni yookiin calaltuu jechuudha. Calaltuu lamaan kana keessa darbee eessa dhufaa? Paampii isa guddaa yookiin immoo injeekshin paampii kana dhufaa jechuudha. Injeekshin paampiin kun haalaan baay'ee guddaadha. Kanaaf egaa hojiin paampii xiqqaa kun maali? Hojiin paampii guddaa kun immoo maalidha inni adda baafnee ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf sirna boba'aa naafxaa keessatti paampii lama fayyadamna. Paampii isa xiqqaa fi paampii guddaadha. Paampiin xiqqaa kun humna xiqqaadhaan kan inni boba'aa kana taankarii keessaa fuudhee gara paampii isa guddaa kanaatti ergu jechuudha. Kanaaf akkuma argitan kun sarara boba'aati. Sararri boba'aa taankarii irraa kaasee hamma paampii xiqqaatti, paampii xiqqaa irraa kaasee immoo hamma filtariitti yookiin calaltuutti jira jechuudha. Calaltuunis hanga lamaatti kan nuti fayyadamnu sirna boba'aa naafxaa keessatti. Maaliif lama fayyadamnaa yoo jettanii boba'aan naafxaa dastii garaagaraa yookiis immoo awwaara garaagaraa of keessatti dandeettii harkisuu qaba. Baay'ee ofitti waan harkisuuf
qulqullinni isaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf filtariin yookiin qulqulleessituun kun hamma lamaatti kan nuti fayyadamnu. Asitti erga qulqullaa'ee booddee fiwuliin yookiin boba'aan kun maal seenaa? Paampii isa guddicha kana seenaa jechuudha. Paampiin guddichi kun elektirikaal siistamiidhaan kan hojjetu ta'uu danda'a yookiin immoo makaanikaal siistamiidhaan kan hojjetu ta'uu danda'a. Sana booddee inni elektirikaal siistamii yookiis immoo makaanikaal siistamii sanarraa pireeyarii guddaa fudhata jechuudha. Pireeyarii guddaa kanaanii boba'aa as qaqqabe kana yeroo inni dhiibu humna cimaadhaan yookiis immoo saffisa guddaadhaan boba'aan kun kan noozilii seenu jechuudha. Noozilii bakka caafii mataa injiinii irratti hidhamtee jirtu kana hin seena jechuudha. Ishee kanadha jechuudha. Nooziliin kun maal gooti? Boba'aa paampii guddicha kanarraa dhufee as gahe kana bifa biifuutiin yookiis immoo injiinii mataa isaa irratti ni biifti jechuudha. Yookiis immoo qilleensa ho'e tokko irratti biifti jechuudha. Kanaaf sirna naafxaa kana sirna boba'aa beenzilaa irraa maaltu adda godha jennee yoo ilaalle qilleensi dura gala. Qilleensi dura gala ho'anii. Qilleensi erga galee booddee nooziliin kun nadaajii kana haala amma ilaalle kanaan irratti caaruudhaan akka inni humna cimaa argatu godha jechuudha. Kanaaf siistamoonni kun asirraa kan hubannu tokko taankariidha, sarara boba'aa, paampii xiqqaa, filtarootaa fi paampii guddicha akkasuma nooziliidha jechuudha. Siistamoonni paampii sirna naafxaa keessatti nu gargaaran. Haa ta'u malee asirratti sarara diimaa tokko argaa jirra. Sararri diimaan kun maal godhaa? Naafxaan baay'ee asitti tirfii yoo ta'e, irraa hafaa yoo ta'e deebi'ee gara taankariitti akka inni deebi'uuf ni gargaara. Akkasuma noozilii kana bukkeetti tirfiin boba'aa yoo hafe deebi'ee gara taankariitti akka inni deebi'uuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf haala kanaan sararri nadaajii kana yookiis immoo boba'aa kana deebisu baay'ee furdaadha. Inni geessu garuu baay'ee qal'aadha jechuudha. Haala kanaan adda baafachuu ni dandeenya. Okay. Inni itti aanu taankarii tokko tokkoon egaa kompoonentoota kana haa ilaallu. Taankariin kun maaliif nu fayyada jennee yoo ilaalle yeroo darbe sirna boba'aa beenzilaa keessatti ilaallee turre boba'aa motoraaf ga'aa ta'e tokko yookiin hamma barbaachisu tokko ofirratti qabata jechuudha. Taankariin kun yeroo karaa deemnu egaa taankarii kana boba'aa keenya guutuu qabna. Akkasuma sararoonni boba'aa geessanii fi deebisan illee asirratti ni hidhamu. Akkasuma safartuun boba'aa konkolaachisaa keenyaaf gabbinaa keessatti geessitee himtullee asirratti ni hidhamti jechuudha. Filtiroo yookiis immoo fiwul filtar yookiin calaltuu jennaani. Calaltuun kun gosa lama fayyadamna jenneerra sirna naafxaa keessatti. Balfaa yookiin xurii boba'aa keessa jiran qulqulleessee gara motoraatti yookiin paampiitti isa guddaatti nadaajii keenya dabarsa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee egaa filtiroon kun maal godhaa? Dastiidhaan yookiin xurii garaagaraatiin ni guutama. Yeroo xurii garaagaraatiin dastiidhaan guutamu kanatti seeraan yookiin sirriitti dabarsuu dhiisuu danda'a. Yeroo sana egaa boba'aan keenya addaan ciccituu danda'a waan ta'eef yeroo yerootti filtaroonni kun irraa qulqulleeffamuu qabu. Yeroo ta'e tokkoof yoo qulqulleeffaman garuu yeroo hundumaa isaanitti deddeebisuu osoo hin taane filtarii haaraadhaan illee bakka buufamuu qabu jechuudha. Akkasuma taankariin keenya illee xurii garaagaraatiin guutamuu danda'a. Yeroo xurii garaagaraatiin guutamutti hammi naafxaa inni fudhatu xiqqaa waan ta'uuf yeroo yerootti inni illee hiikamee qulqulleeffamuu qaba jechuudha. Inni kan biraan poompaadha yookiin fiid paampiidha. Fiid paampii kana ilaallee turre sirna naafxaa beenzilaa keessatti gosa lamatu jiru jennee ilaallee turre. Paampiin kun paampii elektiriikii siistamiin hojjetuu fi paampii makaanikaaliidhaan hojjetu jenneerra. Paampiin makaanikaaliin hojjetu yeroo jennu injiiniidhuma mataansaa kaamshaftii yookiis immoo kiraankshaftiidhaan humna irraa argateen banuudhaaf cufuudhaan kan inni hojjetu jechuudha. Elektirikaal siistamiin immoo paaworii baatirii irraa dhufuun
kan inni hojii isaa hojjetu jechuudha. Kanaaf paampiin kun akkamitti hojjechuu danda'a isa jedhuuf viidiyoo biraa qabadheetan isiniif dhufaa. Kan biraan sarara boba'aati. Sarara boba'aa ilaallee jirra amma. Sararri boba'aa kun taankarii irraa eegalee gara motoraatti adeemuudhaanii boba'aa geessuuf deebisuudha jechuudha. Boba'aa tirfii ta'e gara taankariitti deebisaa. Boba'aa barbaachisaa ta'e immoo akka inni hojiirra ooluuf gara injiiniitti kan geessu sarara boba'aa jenna jechuudha. Kan biraan baay'ee murteessaa fi barbaachisaa inni ta'e poompaa guddicha yookiin injeekshin paampii jenna. Injeekshin paampiin kun boba'aa naafxaa keenyaa gara nooziliitti kan ergu yookiis immoo gara injiiniitti kan ergudha. Inni kun humna guddaa maddisiisuu kan danda'a. Humna guddaa yeroon isiniin jedhu pireesharii jechuudha. Elektirikaal siistemii yookiin makaanikaaliidhaan kan hojjetu yoo ta'u, paayippoonni yookiin sararoonni naafxaa caafii kanarratti ni hidhamu. Yeroo isaan asirratti hidhaman geessee gara nooziliitti ni racca'a jechuudha. Peedaaliin keenya egaa yeroo miila keenyaan naafxaa yookiin boba'aa kenninu asiin boba'aan injeekshin paampii kana dhaqee tuqa jechuudha. Wanti nuti miila keenyaan rukunnu sun asirraa boba'aan akka darbuu fi injeekshin paampii kanarraa akka darbuu fi akka addaan citu gochaa jirra jechuudha. Kanaaf egaa injeekshin paampiin kun boba'aa naafxaa qofarratti kan inni argamu. Kan beenzilaa keessatti qaama biraadha kan nuti fayyadamnu. Kaarbureetara fayyadamna kan beenzilaa keessatti. Kan naafxaa keessatti garuu paampii guddicha kana yookiis immoo injeekshin paampii kanadha jechuudha kan nuti fayyadamnu. Kanaaf egaa isa kana seeraan adda baafnee qaamolee injiinii beenzilaa fi injiinii naafxaan hojjetu irratti kanneen argaman adda baasuu qabna jechuudha. Inni kan biraan injeektar nooziliidha. Isheen kun egaa baay'ee qal'oo fi keessi isheellee baay'ee xiqqoo yookiin uraan ishii baay'ee kan xiqqoo taatedha. Kana jechuun beenzilli naafxaan keenya yookiis immoo diizeel fiwuliin keenya paampii guddaa sanarraa injeekshin paampii sanarraa dhufee kana keessa darbuudhaan caafii mataa injiinii keenya gubbaarratti ishii kanatu biifa jechuudha. Kallattii kanaan ni biifti. Kallattii kanaan naafxaa hammaan baay'ee xiqqoo taatedha kan isheen biiftu jechuudha. Egaan kanaafi boba'aa naafxaa kana hammaan baay'ee xiqqaa kan ta'edha kan nuti fayyadamnu. Beenzila caala baay'ee xiqqaadha. Maaliif yoo jettanii saffisni yookiis immoo waanuma xiqqoo ishiitu dandeettii humna uumuu qaba jechuudha. Naafxaan humna dandeettii paaworii guddaa uumuudhaaf hammi xiqqoon isheellee daftee humna kennuu waan dandeessuuf kanaaf egaa diizaayiniin noozilii kunillee baay'ee qal'oo ta'eetu amma uraa marfee kan hin geenyedha jechuudha asiin kan jiru. Kanaaf pireesharii guddaa barbaachisa jechuudha. Injeekshin nooziliin injeekshin paampiin keenya pireesharii guddaa ta'een yeroo asiin kana dhiibu baay'inaan xiqqoo kan taate naafxaan keenya kana keessa dabartee gara injiinii keenyaa seentii jechuudha. Inni kan biraan kaandelleettii yookiin giloobilaak jenna. Inni kun qaama naafxaa injiinii naafxaan hojjetu irratti kan isheen argamtu. Akkuma beekamu sirna siistama naafxaa keessatti qilleensi dura gala. Qilleensi erga galee booddee nadaajiin immoo boodarraani kan inni galu. Yeroo jalqabaa egaa isheen kun kaandelleettiin kun maal gooti qilleensa sana hin ho'isti jechuudha. Keessumaa ganama yeroo qorraa irratti injiiniin keenya ho'ee akka inni nuuf ka'uuf bakki kun baay'ee ho'aan kan guutamtedha jechuudha. Siistama ishii yeroo biraa akkamitti akka ho'itu kan wajjiniin ilaallu ta'a. Ishee kanaan qilleensi asitti yeroo bu'u ho'a dabalatee gara injiinii seenaa jechuudha. Isheen kun maal jennaani kaandelleettii yookiin giloobilaak jennaan jechuudha. Qilleensa keenya ni ho'isti. Qilleensa ho'aa sanarratti immoo nadaajiin yeroo nam'e paaworii guddaa nuuf kenna jechuudha. Egaan firoota koo of eeggannoon qaama dabarsituu boba'aaf godhamuu qabu maalidha jennee ilaaluu qabna. Jalqaba irratti kuusaa boba'aa qadaada mataa isaatiin qadaaduu qabna. Qadaadni nuti fayyadamnu kan isaa ta'uu qaba. Yeroo baay'ee seeraan itti qadaadamuu qaba jechuudha.
Inni lammaffaani motorri ka'uun dura qaamni dabarsituu boba'aa dhimmisuu akka hin jirre mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Dhimmisuu hin qabu yookiin qadaadni uraan jiraachuu hin qabu. Nadaajiin keenya hir'achuu fi dhumuu waan danda'uu fi inni kan biraan boba'aa sirrii ta'e fayyadamuudha. Kanaaf injiinii keenya fakkeenyaaf injiinii naafxaa yoo ta'e naafxaa qofa fayyadamuudha. Akkasuma naafxaa qulqullina qabu fayyadamuu qabna jechuudha. Beenzila yoo ta'e kan beenzilaa fi qulqullinni isaa bareedaa kan ta'e fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Kan biraan hanga boba'aa kuusaa boba'aa keessa jiru baruuf jecha kanneen akka mukaa fayyadamuun safaruu irraa of qusachuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko boba'aan salvaatoo keessa jiraachuu dhabuusaa kanneen akka mukaatiin muka keessa kaa'uudhaan yeroo nuti ilaallutti balfaan garaagaraa xuriin garaagaraa nadaajii keenyatti ni makama jechuudha. Sun immoo maal godhaa? Sarara boba'aa keenyaa ni cufa. Akkasuma sararri sana keessa boba'aan keenya akka hin darbine ni godhaa. Akkasuma boba'aan keenyas immoo akka faalamu godhaa jechuudha. Kanaaf isa kanarraa of qusachuu qabna. Kan biraan sababa addaan ciccituun motora naafxaa maali yoo jenne baruu barbaaddan akkasumas hin fayyada waan ta'eef inni sarara boba'aa keessa qilleensi yeroo seenu addaan ni ciccita jechuudha. Boba'aa yeroo kennitan peedaalii keessan yeroo miilaan tuttuqxan addaan ni ciccita. Sana jechuun qilleensi galeera jechuudha. Kanaaf fattashinee qilleensi akka hin gallee fi qaama nadaajii dabarsitu sana sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Inni kan biraan boba'aan xiqqaachuudha. Boba'aan yoo xiqqaate akkasuma nadaajiin addaan ni ciccita. Qalaltuun boba'aa balfaan yeroo guutamu akkasuma fiid paampiin keenya seeraan hojjechuu gaafa didu ilkaan isaa dhumuu danda'a. Akkasuma sistamni isaa dulloomuu danda'a. Waan garaagaraatiin yeroo didu boba'aan keenya addaan ni ciccita jechuudha. Kan biraan kanan isin yaadachiisu boba'aan yeroo guutamu wantoonni isin gochuu qabdan tokko motora dhaamsuu qabdu. Balaa garaagaraatiif waan saaxilamtaniif konkolaataanis balaaf saaxilamuu waan danda'amuuf motora dhaamsuudha. Inni lammataan tamboo xuuxuu fi irraa of qusachuudha. Abiddi balaan yeroo sana yoo lafatti nadaajii irratti sigaaraa irraa kan dhufu abiddi sun yoo bu'e balaa uumuu danda'a waan ta'eef sigaaraa bakka sanatti xuuxuun barbaachisaa miti. Akkasuma imaltoota fe'uun barbaachisaa miti. Akkasuma moobaayilii keenya illee dhaamsuu qabnaa jechuudha. Kan biraan akkamitti boba'aa qusachuu dandeenya jedhanii yeroo baay'ee gaaffiin tokko tokko namootarraa ni dhufa. Kanaaf boba'aa qusachuun barbaachisaadha. Boba'aa garuu akkamitti qusachuu dandeenya isa jedhuuf tokko qilleensa mijeessituu yookiin eeyir koondiishinarii teessoo konkolaachisaa keessa jiru yeroo dheeraaf fayyadamuu dhiisuu qabna jechuudha. Kanaaf sana yoo ta'e qilleensi keenya haalaan gara injiinii akka hin galle paaworii cimaadhaan dhorkuu waan danda'uuf sanaaf irraa qusachuu qabna. Inni kan biraan gommaa ilkaan isaa dhume fayyadamuu dhiisuu qabna yookiis immoo gommaa keenya hamma danda'ametti gommaa haaraa yookiis immoo gommaa ilkaan qabuun yoo deemne nadaajii keenya ni qusata. Inni kan biraan fe'isa baay'ee darbaa ta'e yookiis immoo humnaa ol gaafa feenullee akkasuma nadaajii baay'ee fudhata jechuudha. Inni kan biraan maarshii barbaachisu bakka barbaachisaatti. Fakkeenyaaf asii oliif asii gadii yeroo deemtanitti maarshii humna cimaa qabu fayyadamuu qabna. Lafa sirrii irratti immoo maarshii salphaadhaan saffisa keenya daballee oofuu dandeenya jechuudha. Garuu bakka asii ol irratti gaafa nuti nadaajii kennaa maarshii salphaadhaan gaafa nuti oofnu nadaajii hammaa ol nu gaafata jechuudha. Nadaajii keenya fixuu danda'a. Inni kan biraan firiisiyoon dhume fayyadamuu dhiisuudha. Firiisiyoon sharaan keenya yoo baay'ee dhumeera ta'e nadaajiin keenyas ni dhuma jechuudha. Kanaaf firiisiyoonni keenya itti qayyaruu qabna. Yeroo yerootti suphaa yookiin haaromsa motoraaf taasisuu qabna jechuudha. Egaan waan hordoftaniif baay'een isin galateeffadha. Akkasumallee akkan isin jaaladhu isin ni beektu. Viidiyoo kana sabiskiraayib godhaa. Akkasuma laayik sheerillee gochuudhaan namoota birootiif akka isin biraan geessan abdiin qaba. Akkasuma viidiyoo biraa qabadhee isiniif hamman dhiyaadhutti nagaadhaan.